بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، جل الله ربي، الحمد لله فارونك ربيتي كصيام نجهان أولينا جانس فاضطريت لك ربي قدتيتي، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. أكم عادة فن أرانتنا درسي كينيا تذكر رمضان يدكيس رمضان إر درسي كل أفرق ولد بنجر ويا هرات درسين كينيا مالتا. أكم يا دنو درسي لك كينيا دبرسين حلقة كدا لما فافكر صدفا خيستي أحكام صلاة تراويها تكاهو صلاة ليلي لا بل إنا ساوى جلال لجر. ويا هرات أمو درسين كينيا أهل الأعذار جا ورركنك أبوجا ورركنك أبوكون كأكميتي ككبير السن والمريض والحائد والنفساء والمرضع. وروني ركنك أبان كان أكا نما ما نقدو لا صيامه صومو هندن ديني نما إباما لا dubartii haydii xurii laguudhaa qabdu, dubartii akkasuma dhiiga dhalaatiin jirtu, akkasuma dubartii harma hoosiftu. Jarri kunniin siyaama keessatti ahkaamni isaanii akkam kan jennu wajji ilaalla bi'iidhni alwaahid alahad. طيب as keessatti dura irratti tokkoffaa irratti wanti ilaaluu qabnu kabiiru sin nama umriin isaa maanguddoome. namni kun وهو الإنسان الطاعن في السن nama maanguddoome rajulan kaana imra'atan. namni kun dhiira tahee dubartii tahe kasooma soomuu hin dandeenye maaltu isarra jira nama kanarra. fayuطcimu makaana kulli yawmin miskiinan, guyyaa hunda keeysatti miskiina tokko nyaachisa. guyyaa hunda keeysatti miskiina tokko nyaachisa. miskiina tokko nyaachisuun yoo qabeenya qabaate inni nyaachisa, yookaan ilmaan isaati abbaan fedhe irraa nyaachisuu danda'a jechuudha. miskiina tokko abbaa kan kee irraati مثلا miskiina tokko nyaachisuu qabda guyyaadhaan. kayfiyyaatti dhufna akkamitti akka nyaachisuun wanti kan nu qajeelchu hadiisa ibn Abbaas qaala رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواية دار قطنية كيست ابن عباس كجده نلا في فميجرا ما نقدو هدو ما نقدومه كسوم صومو هندن دينه صوم في فريتين guyyaa irraa miskiina tokko nyaachisuu keessatti murtiin dabree jira je walaa qadaa alay isarra qadaa wahiitu hin jiru. maanguddoodha, soomuu hin danda'u, ni beelawa, maanguddummaa itti jira, hedduu maanguddoomee jira. kanaafuu nama akkanaa irraa nyaachisuun barbaachisa guyyaa tokko miskiina tokko. akkaataan ittiin nyaachisaniin miskiina kana tokkoffaadha. adada guyyaatiin miskiina tokko nyaatte yaamteetiin siyaama isaa faxarsiisu, isa nyaachisu, nyaata garaa isaa qubsu jecha. kayfiyyaan lammataa yeroo takkatti keessan nama 30 miskiina 30 yaamanii nyaata nama 30 hojjetanii yeroo takka keessatti nyaachisaniitiin ofirraa geegessan tunillee ni ta'a. xariiqaa lammataati jechuudha. yoo feete guyyaadhaan miskiina tokko yaamtee nyaata yeroo takkaa jechuudha. yeroo takka isa faxarsiiftee nyaata isaa nyaachisteetiin ofirraa geegessita guyyaadhaan yoo feete ammoo miskiina 30 yeroo takka walitti yaamtee nyaata nama 30 gahu hojjatteetiin nyaatuma biyya kan keetiif beekamaa ta'e nyaatuma biyya keetitti nyaatamaan beekamu. yaani sharxii nyaata ol aanaa fiduu miti, nyaatuma beekamtii biyyaa rasmii, nyaata rasmii biyyaa beekamaa akka ta'e nyaachisuudha faqat. irraa geessite nama 30 yeroo tokko nyaachifnaan. ammas nyaata bilchaate maleellee nyaata hin bilchaatin illee kennuun ni ta'a. مثلا qamadii, xeefii ka biyya keenya nyaatamuun beekamu, nyaata biyya kee keessa nyaatamuun beekamu. nyaata kana yeroo takkatti tilmaamtee wanti nama tokkoof ta'u nyaanni kun nama tokkoof nyaata qamadii irraa qamadii hagamtuu nama tokko quubsa jettee tilmaamuu dandeessa. ammoo ulamaa'iin hogguu tilmaaman ruuzarraa waan kiiloo takkaaf walakkatti warri tilmaaman ni jira, warri kiiloo tokkatti tilmaaman illee ni jira. irra afdala baasuudhaaf kiiloo takkaaf walakkaa, akkasuma qamadiin illee waan kiiloo takkaaf walakkaa gahu taqriiban nyaata nama tokkootiif jecha. kiiloon takkaa huni geetti irra afdala baasuudhaaf jecha waan kiiloo takkaaf walakkaa gahu tilmaamtee
guyyaa soddomaa yoo kaka'u taate مثلا كيلو 45 ولا كيلو 45 akkas kan gahu qamadii irraa sooma guyyaa soddomaatiif ka gahu jecha midhaan kana kiiloo 45 kana ati yoo feete 50 illee godhi kiiloo 50 illee godhi qamadii kiiloo 50 illee godhiiti baasi yoo baastee nama tokkoof miskiina nama hedduu nyaata hin qabne nama rabbii ufii sodaatu nama soomu qamadii kiiloo 45 kana yookaahuu nyaata biyya keessanii beekamaa tahe xeefii tahee ayyuun xaa'am nyaatuma isin bira beekamu namni hunduu nyaata biyya isaatii beekamaa tahe ofirraa kiiloo hammattii sanii nama tokkoof nyaata kamtu gaha yoo kedhe jedhee nyaata si bira beekama tilmaamtee beekuu dandeessa nyaata nama tokko quusuu danda'u nyaata akkam jetteetiin yeroo takka walitti qabdee nama tokkoof illee kennuun ni ta'a madhaba imaamu shaafi'iyyaa fi imaamu ahmadii fi hanaabilaa keessatti illee مذهب إمام الشافعي في حنابلة مذهب كنين أما اللي جنا نم تقف كنون نجهجان نم تقف كنون نياتا نما نياتا سلا نما صدوما نياتي سودان ده يرو تكتي ولدتك أبي نياتو مهم بالشان نكنا تلمامي كنّي في نجهجان كنا فتثنين كيس فتسيلات في الجودان دي تيجوا على كل على تسيلات يو في تنام صدما يرو كنيا تكو بيستيفي يامتي سانيا تشتكي جسوا يو أبان كان كنا مانغودو سومو دندنتات يو هاتي كان كنا مانغودو سومنين دندنتات يو في تيمو ويار أمسكينة تكو كنيا تشيسو سون خيار ركيتي يو في تي نياتا ويا صدما أنا ما أفكهو دندو يرو تكلم ياتشو دندو تلمامتي يرو تككنو كن هندو خيارك أبدا جتشو طيب namni kanatti dabalamu nama ammallee dhibee qabu namni dhibeen isaa fayyuun tasallee hin kajeelamne nama dhibeen isaa fayyuun tasallee hin kajeelamne in kaana maraduhu yoo dhibeen isaa laa yurjaa bur'uhu jedhan dhibeen isaa hin fayyaa tasallee hin kajeelamne fakkeenyaaf dhibeen sun biyya keessatti beekamtii yoo qabaate masalan dhibeen tokko dhibeen sun yoo dhibee akkasii sun nama qabate abadan hanga nama ajjeesuun nama hin dhiisu yookaan biyya beekamuu danda'a yookaan doktora hima doktorri beekamtii qabu kan dhugaa dubbatu yoo dhibee kanarraa namni kun hin fayyu numa duha malee jedhee fakkeenyaaf dhibee dawaa hin qabne isaan biratti dawaa hin arganne dhibeen kun nama hedduu ajjeesee beekan isaan doktora ni beekan fayyaa yaala waan ta'aniif yoo doktorri siqaa qabu dhibee kanarraa namni kun fayyuu hin danda'u jedhee ka murteessu taate yoo soomni kan kee kun hedduu dhibee kanaaf ajala kan kee kanaaf hedduu si saaxila jedhee yoo ka himu taate namni kunilleen soomuu hin qabu jecha dhiiseetiin guyyaadhaan nyaata nama tokko miskiina tokko nyaachisaa nama dhibeen isaa fayyuun hin kajeelamne nama dhibeen isaa fayyuun hin kajeelamne jaa doktoraatiin ta'e dhibee biyya keessa beekamtii qabu ta'e dhibeen isaa fayyuun hin kajeelamne namni kunillee guyyaadhaan nyaata nama tokko nyaachisaa jechuu tartiiba amma maanguddoo irraa nyaachisan kanatti tartiibni tokkuma jechuu kunillee tartiibni itti miskiina nyaachisuun tartiibuma kanaan kun ammallee namni kun yoo fakkeenyaaf laa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaddaree hin jiru ta'a namni silaa dhibeen kun yoo takka nama qabate nama hin dhiisu nama ajjeesu malee jedhee biyyatti illee beekamtii qabu dhibeen kun doktorri illee ka beekee waan kana namni kun dhibee kanarraa hin fayyu hamma du'utti jedhee murtii kenneeru taate namni kun dhibee kanaan tureetiin waggaa dheeraa akkasumas ture booda rabbiin dandeettii ufiitii waan rabbi bira jabaatu hin jiru fayyisa fakkeenya namni kun waggaa 4 3 5 fa siyaama isaa dhibeen kun irraa hin fayyu jedhee waan beekuuf miskiina nyaachisaa ture waggaa 4 5 fa ramadaana nyaachisaa tureetiin booda rabbiin qaddaree namni kun rabbiin biratti islaam murtii wanti hunduu laaftuudha irraa fayya maal dusa nama kanarra walaa shay alayhi janii ulamaa'iin nama akkanarra waa takkaarra hin jiran jedhan dhimmaan isaa bari'a taatee jirti qulqullooftee jirti qalbii badhaati jedhan amaanaan isaa sun geeffamtee jirti wanti ka duraatanii barbaadamu hin jiru eega rabbiin qaddaree si fayyee jedhe sama of duraa soomuu qaba malee ta'achi duratti tarte kalaas wanti takka asarra hin jiru jedhan duraan miskiina nyaachisaa waan deemee jiruuf tuni ahkaama nama dhibeen isa qabattee dhibee kanarraa fayyuun hin kajeelamneetii jechuudha namni kunii fi maanguddoon
maanguddoo namallee kana soomuu hin dandeenye miskiina guyyaadhaan irraa nyaachisaa jechuu. Miskiina guyyaan irraa nyaachisamaa jechuu. Nama ammoo dhibee aadii dhibame. Dhibee akkanumatti yani kan beekamu dhibee mataa haa ta'u dhibame namni kunillee yoo dhibeen takka isa qabatte sooma san dhiisee guyyaa biraa gaafa dhibeen sun irraa ka'e ramadaana booda qadaa baasa jechuu. Yoo dhukkubni tokko si dhukkube dhukkuba sanan mallee eeganaa siyaama san dhiifteetiin dawaa yookaan mana yaalaa deemtee dawaa fudhattee gaafa fayyite qadaa baafta jechuu. Gaafa fayyite qadaa baafta. Dhibee aadii jechuu dhibee beekamaa nama hundarrattuu aadii dhibee hundi eegasii du'aan nama hin saaxilu jecha. Dhibeen du'a hin duuta malee nama hin dhiisu jedhamee beekamu dhibee doktorroonni gurguddaan beekanii fi waan aadaa nama biratti urfii ta'ee beekamu tokko malee dhibeen maan fedhe nama qabateef akkasitti irraa nyaachisanii miti. Dhibeen tokko si qabatee sitti si dhukkube sooma san dhiiftee dawaa fudhattee guyyaa biraa qadaa deebista rabbiin وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينا كرب الرادبته كنامي تجتشو روتا مان قدولا نما دبامي دبين إنسان فيين وانا كناتي تنافم اللي يقنا ربي سبحانه وتعالى وروني فيين وروني دبين قبي سورة بقرة كيسد دبتيتين قرآن فيه كيستي ويا براك دابا سنجي ربي دبته كناف نوني دبامي توكو لكوب إساكنا siyaama dhiisee dawaa asii fudhatee guyyaa biraadhaa siyaama san qadaa baasuu qabaa jechuu. Siyaama san qadaa baasuu qabaa jechuu. Dubartoonni haydii qaban xurii dhaguu qaban dhiiga dhalaatiin jiran kan ahkaamni tun xiqqoo ni dheeratti bi'idhnillaahi halqaa itti aantuun kan qabannee walii dhufnu ta'a. Ahkaama haydii fi nifaasaa akkasuma murdi'aa keessatti dubartii harma hoosiftuu keessatti jarri kun hoo maal tahuu qaban kan jennu bi'idhnillaahi halqaa dhuftutti ilaaluu dandeenya. Ammaan ammoo xumura irratti wanti nuti wal yaajachiif waa'ee maanguddoo kana keessatti maanguddoo sooma hin dandeenye jenne namni kun nama akkamiiti nama sammuudhaan waa beekuudha. Nama sammuudhaan waa beeku yoo itti haasa'itti haasawu kan kee akkuma barbaade beeka maanguddoo totorra'ee sammuun isaa aqliin isaa deemtee miti. Nama waa beeku garuu sooma hin danda'u maanguddummaadha soomuu hin danda'u dubartii ta'e dhiira ta'e. Namni ammoo maanguddummaan isaa hedduu totorra'eetiin wamaa hin beeyne sammuun isaallee waa hin beeyne wamaa of wallaalee jiru maangudduma keessatti hiree maanguddoon tokko tokko gaafa maanguddoomee jiru akka daa'imaatitti deebi'a wamaa of hin beeku jecha sammuu isaa nama kanarra watakkallee isarra hin jiran walaa qadaa baasu yaani miskiina nyaachisuun illee isarra hin jiru maaf nama aqlii hin qabne irratti wajjabne jecha. Inni fi maraattuun tokko namni aqliin isaa deeme soomni fi salaanni fooni takka isarra hin jira hin beekamu hin beeku sammuun isaa waan hin jirreef. Tanaaf maangudduma totorraasiftuu sammuu isaa isa wallaalchiftu yoo taate siyaamallee irraa baasu miskiinallee irraa nyaachisuun hin jiru. Miskiinallee irraa nyaachisuun hin jiru. Maaliif maraattuudhaan tokko qalamni ittiin qabamu khalaas. Isa galmeen isaa dhumee jira galmeen isaa dhaabbatee jira. Gaafa sammuun isaa af wallaalee irraa kaasee walaa salaataa fi siyaamaa fi wanni kamuu isarratti waajiba hin taane kan hin jiru sammuun isaa waan hin jirreef. Galmee warra sammuu hin qabne warra majnuunummaa keessatti lakkaa'ama waan ta'eef qalamni isatti hin qabamu. Nama mallee mangudduma keessatti torra'ee wamaa of wallaale jechuun. Kan ammoo nuti irraa dubbanne miskiina irraa nyaachisuu ka jenne nama sammuu qabu ka yoo haasa'itti haasawa beeku yaada beeku ka sammuu qabuudha ka waa beeku jechuudha. Ka garuu soomuu hin dandeenyedha. Ka miskiina irraa nyaachisan. Ka ammoo sammuun isaa of wallaalte manguddoo dubartii ta'e dhiira ta'e san irra laa shay alayhi wama takka isarra hin jiran sooma irra miskiina nyaachisuullee waa takka illee isarra hin jirani. Tanammallee eegana nama hedduu rabbi subhaanahu wa ta'ala fiqhii irraa argatu rabbina waa taa'isu darsiin ta'e guyyaa har'aa tana fakkaatti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.